እናመሰግናለን። warri nageenyaas bakka nuraa gochiftu warri ala jiran hundumtu isaanii walaa seenan ለመግቢያ እንዲያመች እዚህ በሩ ላይ በር ላይ ያሉት ወደ ኋላ ጠጋ እንዲሉልን የጸጥታ አካላት ይህን እንድታስተባብሩ እናሳስባለን። ዛሬ በአንድነት ድምጻችንን የምናሰማበት ቀን እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ሰው መግባት እንዲችል በሩን መሀሉን ክፍት አድርጉ። ወደ ኋላ ሰፊ ቦታ ያለው በኋላ በባዶ በኩል ያለው ትሪቡን ባዶ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትሪቡን ባዶ ስለሆነ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ያላችሁ ግማሾቻችሁ ድረስ ግማሾቻችሁ ለማዶ ግማሾቻችሁ ደግሞ መሀል ላይ manni ala jirtan ammas akka ol seentan isin hubachiisa. Manni godina Shawaa Bahaa fi manni bulchiinsa magaalaa Adaamaa alarra jirtan gara keessaa ol seenaa. Tokko lama sadii. Kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota keenya daawwattoota keenya yeroo ammaa kana egaa magaalaa Jimmaatti dhaadannoo magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri deeggarsa mootummaa akkasumas balaaleffannaa shanee fi humna TPLF junta giddu seentummaa biyyoota alaa kan balaaleffatu hiriirri guddaan gaggeeffamaati kan jiru akkuma na biraatti argitan kana jechaadha. Aanaa Seqqaa Coqorsaa aanaa Dedoo fi kanneen biroorra yeroo ammaa kana egaa magaalaa Jimmaatti seenaatti kan isaan jiranu baay'ee kan namatti toludha. Dhaadannoowwan garaagaraa jechaati kan isaan dhufanii jiranu. Kana malees haalli deeggarsaa baay'ee kan namatti toludha. Egaa magaalaan Jimmaa magaalaa bal'oo gandoota 17 kan qabdu gandoota kanneen keessaa immoo hundi isaaniitu gara istaadeemii magaalaa Jimmaatti yeroo ammaa kana dhufaati kan jiranu. Miira baay'ee kan namatti tolu bifa kanaatiin egaa deeggarsi kan jalqabamee jiru. Akkuma beekamu biyyi keenya Itoophiyaan yeroo ammaa kana qaamolee garaagaraa kanneen akka TPLF giddu seentummaa biyyoota alaa dhaabbachuu qaba jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa gara magaalaa Jimmaa seenaatti kan jiranu. Aanoleen godina Jimmaa hundi isaaniitu haala namatti toluun deeggarsa isaanii agarsiisaa jiru. Magaalaa Jimmaa keessatti immoo hawaasni bal'aan dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisuudhaan deeggarsa isaa kan agarsiisaa jiru. Uummanni Oromoo kan inni ittiin beekamu fardeenidha. Fardeen jechuun immoo gootummaadha. Gootummaadha egaa magaalaa Jimmaa keessatti guyyaa har'aa hiriira deeggarsaatiin kan mul'achaa jiru. Baay'ee kan namatti tolu. Booda koorra amma kan darban hedduudha. Ammas dhufaati kan jiran galaati jiru. Baay'ee namatti tola. Miira bareedaadhaan bifa akkasiitiin deeggarsi hiriiraa magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri deeggarsaa akkasumas balaaleffannaa TPLF juntaa shanee fi qaamolee biyya alaatii giddu seentummaadhaan keessattuu miidiyaalee biyyoota dhiyaa biyya keenya irratti odeeffannoo hololaa kanneen gadhiisan balaaleffachuudhaaf hiriirri jalqabamaa garasitti deemamaa jira. Hamma jiru ammana sinitti himne booda immoo istaadeemii magaalaa Jimmaa keessatti jechaadha bal'inaan kan ergaawwan garaagaraa kan darban ta'a. Afaanota garaagaraatiin afaan Ingiliffaatiin afaan Arabaatiin afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin bal'inaan ergaawwan garaagaraan darbu. Akkuma laaltan kana yaa Oromoo jechaati gaa kan isaan haala addaatiin deeggarsa isaanii mul'isaa jiranu. Baay'ee kan namatti toludha. Oromummaan keenya tokkummaa keenyadha. Tokkummaa keenyaan immoo qaamolee kanneen akka TPLF shaneef giddu seentummaa biyyoota alaa kana balaaleffachuudhaan aantummaa keenya ni agarsiisna jedhanii miira akkasiitiin haalli qilleensa magaalaa Jimmaallee guyyaa har'aa rooba yookaan duumessummaa qaba. Duumessi kun utuu isaan daangessin magaalaa Jimmaatti argamuudhaan bifa namatti toluun hawwataa ta'een bifa akkanaatiin gaggeeffamaa jira. Baay'ee kan namatti toludha. Kutaa Amaariffaatiif immoo tashoomaan galuudhaan yaada isaa kan isiniif dhiyeessu ta'a. Galatoomaa.
Raayyaa fardaa fi arbaan tiksee deebisee biyya baankee cimsee. Raayyaa ta'ee tadawaa daftumsee deebisee.